Nagaaniif araarri jaalalliif tokkummaan hafuura qulqulluu nagaa waaqayyo gooftaa hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoof jaallatamoo hordoftoota yuutuubii koo akkam jirtu nagaa keessanii galata gooftaa ani baay'ee nagaa kooti. Waan hundumaa keessatti nagaa koof nagaa keessan inni ta'ee maqaa waaqayyoo eebbifamu. Egaa nagaa kootti aansuun arras viidiyoo haaraa tokko qabadhee dhufeen jira. Turtiin keessan hanga dhumaatti na waliin haa ta'u affeerraa koo isa jaalalaati. Mata dureen viidiyoo koo ani qabadhee dhufe kan yeroo darbeetti wal fakkaatudha. Namoonni viidiyoo koo yeroo darbee waa'ee macaafa qulqulluu dubbisuudhaaf wantoota arfan kana keessaa darbuu qabna yookiis wantoota arfan kana beekuun gaariidha kan jedhu. Hanga dhumaatti hordoftanii waa irraa akka barattan abdiin qaba. Har'as immoo isumaan kan wal fakkaatu qabadhee dhufeen jira. Hordoftoota koo baay'een isin jaalladhuuf kabaju. Laayikii fi koomentii sheerii gochuun sabskraayibiin na bukkee kan jirtan na jajjabeessaa kan jirtan jiraadha. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Ammallee maatii haaraan gara chaanalii koo dhuftan sabskraayibii fi laayikii sheer gochuun maatii naaf ta'a. Ayyaanni gooftaa isinirraa jiraatu eebbifamaa jecha. Mata dureen keenya har'a waa lama of keessatti qaba. Tokko baay'ina boqonnaa macaafa qulqulluu keenyaa fi macaafa qulqulluu keenya macaafota biraarraa wantoota adda isa taasisu qabxiiwwan muraasa kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kallattumaan gara boqonnaa macaafa qulqulluu keenyaa isiniif qoodutti darba. Egaa macaafni qulqulluun keenya macaafa 66dha. 66 kunis immoo bakka lamatti akka qoodamu ni beekna jechuudha. Isaanis kakuu moofaa fi kakuu haaraadha. Dubbadheen ture yaadachiisuudhaaf jechuudha. Barumsicha akka wal qabatu si yaadachiisuudhaaf kakuu moofaan 39 kakuu haaraan immoo 27 akka ta'e isinitti himeera. Isaan kun immoo waliigalatti boqonnaa baay'inni boqonnaa isaanii waliigalli macaafa kakuu moofaaf kakuu haaraa akka waliigalaatti baay'inni boqonnaa isaa 1189dha jechuudha. Hundi isaayyuu boqonnaa mataa isaanii danda'e qaba. Boqonnaan isaas immoo lakkoofsa qaba. Haa ta'u malee boqonnaan qofti macaafni 66 kun boqonnaan isaa qofti 1189 jechuudha. Ilaala 1189. Kakuu moofaan isaan kana keessaa kakuu moofaanii boqonnaa 929 qaba. Kakuu haaraan immoo 260 qaba. Ida'aa walitti 929 ida'uu 260 qixxee 1189 isiniif dhufaa jechuudha. Isa kana hargachuu fi macaafa qulqulluu keenya boqonnaa isaa walitti hidhaa deemuudhaan ni argattu jechuudha. Isaan kana keessaa macaafni qulqulluun macaafni boqonnaa qabu macaafni boqonnaa hin qabne hin jira. Macaafota boqonnaa hin qabne boqonnaa jechuun gurguddatee lakkoofsa barreeffamu kana ni beektu jechuudha. Macaafni lakkoofsa malee boqonnaan irratti qoodamee hin jirre ni jira. Fakkeenya yoon isiniif fudhadhu kakuu moofaa keessatti Obaadiyaan lakkoofsa malee boqonnaa hin qabu. Kakuu haaraa keessaa immoo Filimoon yoon dogoggoruudhaa baadhe Filimoon boqonnaa hin qabu. Ergaan Yuudaallee boqonnaa hin qabu. Isa kana yeroo biraarra deebi'ee cheek godhee isinitti himuu nan danda'a. Macaafa qulqulluu fakkeessanii dubbachuu hin danda'amu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf macaafni keenya waliigalli isaa boqonnaa 1189 kana cheek godhachuudhaaf macaafa boqonnaa qabanii daattu jechuudha. Fakkeenyaaf seerri uumamaa boqonnaa 50 qaba. Akkasuma seerri ba'uu boqonnaa meeqa qaba? Seerri Lewwotaa, seerri lakkoofsaa, seerri keessa deebii, seerota 5 kana walitti daachaa kan itti aanu hanga dhaqee mul'ata Yohaannisitti macaafa boqonnaa qaban walitti da'uun deemee 1189 isinii dhufaa jechuudha. Garaagarummaa boqonnaa macaafa kakuu moofaaf kakuu haaraa baruudhaaf kakuu haaraa gaafa baruu barbaadan wangeela Maatiyoos amma mul'ata Yohaannisitti qofa idaattu jechuudha. Kakuu moofaa baruuf immoo seera uumamaatii kaastanii hanga macaafa raajota xixiqqoo hanga iddoo wangeela Maatiyoos geessanii macaafa Zakkaariyaas isaan kanatti ilaaltu jechuudha.
macaafa Haagee. Gooftaan isin haa eebbisu. Isaan kana dubbifattanii macaafni kakuun haaraan boqonnaa meeqa akka qabu, macaafni kakuu moofaan boqonnaa meeqa akka qabu akka salphaatti argachuu dandeessu isiniin jechuun jaalladha. Gooftaan bara keessan haa eebbisu. Inni biraan immoo macaafa qulqulluu keenya keessaa waliigalatti luqqisii meeqatu jira? Isa kanas waliin ilaallaa jechuudha. Waliigala macaafa keenyaa keessaa luqqisii meeqatu jira? Hamma egaa boqonnaa isaa ilaalleerra. Egaa boqonnaa isaa ilaallee boqonnaawwan 1189 kuni luqqisii meeqa of keessaa qaba? Fakkeenyaaf macaafni kakuu moofaan keenya seera uumamaatii amma macaafa Milkiyaas raajichaatti kakuu moofaa jedhamu. Macaafa seera uumamaatii hanga raajii Milkiyaasitti amma macaafa raajii Milkiyaasitti kakuu moofaa jedhamu. Wangeela Maatiyoosii amma mul'ata Yohaannisitti kakuu haaraa jedhamu. Egaa seera uumamaatii kaasee amma macaafa Milkiyaas raajichaatti boqonnaa 929tu jira. Wangeela Maatiyoosii amma mul'ata Yohaannisitti boqonnaa 260tu jira. Isaan kana keessa immoo luqqisii ammana baay'atutu jira. Dhaggeeffadhaa. Luqqisii 31,132tu jira. Luqqisii 31,182 jira. Barreeffaman yookiis lakkoofsaan barreeffachuuf 31,132 jedhaati barreessa. Jechaan immoo 31,132. Isaan kun luqqisii walumaa galatti macaafa qulqulluu keenya keessa jiru jechuudha. Luqqisiiwwan kana keessa immoo jechoota ammana baay'atutu jira. Jecha 783 fi 137tu jira. Luqqisiiwwan kana keessa jecha yookiis word isa jennu afaan Ingiliffaatiin 183 fi 187tu jira. Barreeffama lakkoofsaatiin 783.137 yoo jettan ni isiniif dhufaa jechuudha. Yookiis immoo dubbifachuu dandeessu. Jecha qubee afaan Oromootiin immoo barreeffachuuf 783 fi 137. Isaan kana keessaa qubeen afaan Amaariffaatiin jiru 1,300,500 fi 66,480. Nama dhibdishiin kun dhaggeeffadhaa. 1,300,000 fi 500,000 fi 66,480. Barreeffama lakkoofsaatiin 3.56.480 jechuudha. Qubeewwan amma kana baay'atu keessaa abdii yookiis waadaanii jecha hanga kanaatu barreeffamee jira macaafa qulqulluu keenya keessa. Qubeewwan ammana baay'atu jechoota 7,000 fi jechoota 783 fi 137 kana keessa waadaadhaaf yookiis abdiidhaaf sagaleen barreeffame 1,260. Akkasuma maqaa Waaqayyoo immoo macaafa qulqulluu keenya kana keessatti 3,358 barreeffamee jira. Yookiis jechi Waaqayyoo jedhu 3,358 barreeffamee jira jechuudha. Ambiraa immoo gooftaa kan jedhu Waaqayyoo kan jedhu 3,358. Waaqayyo yookiis gooftaa kan jedhu dhiifama. Gooftaa kan jedhu 736. Waaqayyo kan jedhu 300 fi 3,358. Waaqayyo kan jedhu immoo 736 jechuudha. Walumaa galatti macaafni qulqulluun keenya yaada Waaqayyoo kan of keessaa qabu
jechuudha yookiis galmee yaada waaqayyoo qabatee dhala namaatiif kan kennamedha jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Inni itti aanu immoo macaafa qulqulluu keenya maaltu adda taasisaa kan jedhu wantoota muraasa waliin ilaalla. Macaafota hedduu jiran keessa macaafa qulqulluu keenya wantoota adda taasisan tokko geggeessa hafuura waaqayyootiin barreeffamuu isaati. Geggeessa hafuura waaqayyootiin barreeffamuu isaati. Macaafni tokko biyya lafaa kana gubbaarratti gaafa barreeffamu beekumsa nama tokko irratti hundaa'eet gargaartota isaa wajjiniin bakka inni itti barreeffameef yoom akka inni itti barreeffame maal irratti akka hundaa'e wajjin barreeffama. Macaafni qulqulluun keenya garuu wanta isaa adda taasisu macaafota kitaabota biraarraa hafuura qulqulluutiin geggeeffamee barreeffamuu isaati. Lammaffaan immoo humna mul'ataa of keessaa qabaachuu isaati. Humna mul'ataa gaafa jennu kallattumaan humna hojii hojjetu. Humni isaa waan akkasii hojjetee kan beekamu jechuudha. Humna sagalee waaqayyootiin du'aan ka'eera. Humna sagalee waaqayyootiin naafti diriireera. Humna sagalee waaqayyootiin gaarri jigee. Humna sagalee kanaan gaafa waaqayyo dubbatu waan haaraatu ta'a. Kana jechuun sagaleen waaqayyoo humna mul'ataa of keessaa qabaachuu isaati. Kan biraan immoo sadaffaan immoo dhibbaan dhibbatti dhugaa ta'uunsaa amanamaa yookiis beekamaa ta'uu isaati. Dhibbaan dhibbatti kan sobni keessa hin jirre macaafa dhugaa ta'uu isaatu macaafa biraarraa adda isa taasisaa jechuudha. Akkasuma immoo inni arfaffaan kan hin jijjiiramnee fi kan hin duune yookiis kan hin dulloomne ta'uu isaati. Kan hin jijjiiramne, kan hin dulloomne jechuudha. Macaafni keenya kun hin dulloomu, jijjiiramu. Maaf jennaan sagalee waaqayyoo jechuun waaqayyoodha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:1 irratti jalqaba sagaleetu ture. Sagalichi immoo waaqa bira ture. Inni iyyuu immoo waaqa bira ture. Akkuma jedhu suni sagaleen kun iyyuu ofuma isaatii waaqayyoodha waan ta'eef kan hin jijjiiramneef kan hin dulloomnedha jechuudha. Inni itti aanu immoo dubbifata keessatti hafuura qulqulluudhaan mul'achaa adeemuu isaati. Dubbifata keessatti hafuura qulqulluudhaan mul'achaa adeemuu isaati. Akkasumas immoo kana jechuun dubbifata keessatti hafuura qulqulluutiin mul'achaa adeemuu jechuun isaa gaafa macaafa qulqulluu dubbisnu nama biraa tokkoon kootu nu hiiki jennatoon taane hafuurri qulqulluun otoo nuti ija fooniitiin argin yookiis immoo akka sagaloota biraa gurra keenya irraa otoo hin dhagahin hafuurri qulqulluun sagaleen kun maal akka jedhu gaafa hiikee nu barsiisu hafuurri qulqulluun nama keessatti mul'achaa adeemuu isaati. Hafuurri qulqulluun hiikee nama hubachiisuu isaatiin macaafa biraarraa adda ta'uu isaa ni hubannaa jechuudha. Akkasumas immoo didaa fi cubbamaa ta'uu dhala namaa galmeessaa kan deemu ta'uu isaati. Kana jechuun macaafni qulqulluun keenya gatii nama hundumaaf akka hojii isaatti gatii kan kennuuf waan hundumaa galmee waan hundumaa kan ta'edha jechuudha. Galmee nama hundumaa galmee waan hundumaa kan ta'e ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf wantoota macaafa qulqulluu keenya adda taasisan keessaa tokko geggeessaa hafuura waaqayyootiin barreeffamuu, humna mul'ataa of keessaa qabaachuu, dhibbaan dhibbatti dhugaa ta'uunsaa kan mirkanaa'e ta'uu isaa, kan hin jijjiiramnee fi kan hin dulloomne ta'uu isaa, dubbifata keessatti hafuura qulqulluudhaan mul'achaa adeemuu isaa, didaa fi cubbamaa ta'uu dhala namaa galmeessuu isaatiin ni beekama jechuudha. Macaafni qulqulluun keenya macaafa waan hundarraa adda ta'e, macaafa jireenya keenya keessatti barbaachisaa ta'e, macaafa humna isaatiin waa'ee keenya hojjetu, macaafa ofii isaatii hafuura isaatiin hiikee nutti mul'atu jechuudha. Galanni waaqaaf haa ta'u. Beektonni tokko tokko akkas jedhani. Joorji Waashingiteenii macaafa qulqulluu fi waaqayyoon alatti addunyaa bulchuun hin danda'amu jedhe. Kanaaf addunyaa bulchuu irratti iyyuu jireenya ofii geggeeffachuu keessatti iyyuu macaafni qulqulluun gahee kan qabudha jechuu isaati. Wiidiriyoon Wiliseen immoo dhalli namaa addunyaa kana irratti hiyyeessa kan jedhamu macaafa qulqulluu dhabuudhaanii jedhe. Dhalli namaa addunyaa kana gubbaa irratti hojii dhabuun qarshii dhabuun otoo hin taane macaafa qulqulluu isa waan hundumaa of keessaa qabu kana dhabuu isaatiin hiyyeessa jedhamaa jedhe. Yohaannis Kuwiins immoo adeemsi inni jalqabaa fi inni guddaan dhala namaa ofitti argise macaafa qulqulluudha jedhe. Dr. Elen immoo
kitaaba qulqulluu malee jireenya geggeeffachuu hin danda'amu jedhe. Jireenya dhuunfaa ofii jechuudha. Jireenya dhuunfaa ofii macaafa qulqulluu malee geggeeffachuu hin danda'amu jedhe. Kanaafiyyuu macaafni qulqulluun jireenya keessa naa geggeessu. Macaafa qulqulluu dubbifadhaa. Macaafa qulqulluu xiinxalaa. Macaafa qulqulluu qajeelcha godhadhaa. Akkuma foon keenya nyaata yeroo hundumaa isa barbaachisu macaafni qulqulluun keenya kunis bu'uura jireenya keenya keessatti baay'ee barbaachisaadha. Beektonni waan hedduu qoratanii, beektonni waa'ee fayyaa qorachaa oolan, waa'ee addunyaa qorachaa oolan iyyuu macaafni qulqulluun jireenya dhala namaa keessatti, addunyaa bulchuu keessatti, jireenya dhuunfaa geggeeffachuu keessatti kan nama sooromsu qabeenyi inni tokkoffaan macaafa qulqulluu akka ta'e dubbatanii jiru jechuudha. Atis jireenya kee keessatti macaafa qulqulluuf iddoo laadhu. Waaqayyo si haa eebbisu. Isqeelii gaafa macaafa kana nyaate, anis macaaficha nan nyaadhe. Innis damma caalaa natti mi'aa'e garaa kunan guuttadhe jedhe. Macaafa qulqulluu kana mi'eeffadhaa. Namatti mi'aa'a. Jireenya keessaa isa ijoodha. Macaafa qulqulluu kana dubbifadhaa. Macaafa qulqulluu nyaachuu jechuun waraqata kana akka biddeenii maranii afaan godhachuu otoo hin taane dubbifatanii waan inni jedhu keessa jiraachuudha. Macaafa qulqulluu kana keessa ofii kaawwachuudha. Dursaa godhachuudha. Ittiin geggeeffamuudha. Waaqayyo hunduma keenyaa gargaaru. Eebbifamaa maatii koo haaraan illee ammallee sabiskiraaybii laayikii gochuudhaan maatii naaf ta'a. Sheer gochuun immoo hiriyoota keessan biraan naaf ga'a. Waaqayyo bara keessan haa eebbisuuti. Eebbifamaa jiraadhaa.